Ashamarka kafuuni akkam jirtu hordoftotaaf daawwattoota TV Mo'aa irraa oduu isaati kanaaf qindeeffanne isin biraa qaqqabsiisna oduu waliin Ameeroon Lammiiti. UAE'n investimentii doolaara biliyoona 2.4 ol ta'u Itoophiyaa keessatti gaggeessaa akka jirtu ibsame. Emireetoti Arabaa gamtoomanii Itoophiyaa keessatti investimentii doolaara biliyoona 2.4 ol ta'u gaggeessaa akka jirtu Emireetota Araba gamtoomaniitti ergama addaa fi ambaasaadara Itoophiyaa kan ta'an Umar Hussein ibsanii jiru. Ambaasaadarichi dhaabbata Pireesii Itoophiyaaf akka ibsanitti biyyoonni lamaan damee diinagdee siyaasa hawaasummaa fi turizimiitiin hariiroo cimaa fi guddachaa jiru qabu. Kana malees lammiileen Itoophiyaa UAE keessatti argaman investimentii hedduu akka qabanis eeranii jiru. Dameen barnootaa biyyoota lamaanii yeroo dhiyootti guddachaa dhufuun taatee walitti dhufeenya kanaa kan agarsiisu biratti kan jedhan ambaasaadarichi barattoonni Itoophiyaa harki caalaan isaanii barnoota saayinsii bilisaan baratu. Bara kana qofa barattoonni 250 ol ta'an carraa kana argataniiru jedhani. Afyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa fi miseensonni mana marichaa godaanbaa injifannoo Adawaa daawwatanii jiru. Dabalata oduu kana Heewaan Shumaa akka taanutti isinitti himti. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaanii qoodaniin afyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa fi miseensota mana marichaa godaanbaa injifannoo Adawaa daawwachiifneerra jedhanii jiru. Daawwannaa kanarratti afyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Cafoo kan argaman yoo ta'u, kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee bakkichatti argamuun daawwachiisanii jiru. Godaanbaan injifannoo Adawaa fakkeenya waliin jireenya Itoophiyaanotaa tokkummaa fi injifannoo kan ta'e caba seenaa Adawaa kan suphuu fi dhalootatti kan dabarsu ta'e ijaaramuu isaa miseensota mana marichaaf ibsuu Aadde Adaanech eeraniiru. Haaluma kanaan miseensonni mana marichaa daawwannicha irratti argamanis godaanbaan yaadannoo injifannoo Adawaaf fakkeenya obbolummaa tokkummaa fi injifannoo Itoophiyaanotaa kan ta'e injifannoon Adawaa cabiinsa seenaa kan suphuu fi dhalootaaf kan darbuu seenaa cimaa ta'e ijaaramuu isaa himanii jiru. Sirna daldala boba'aa dijitaalaatiin bittaa fi gurgurtaan birrii biliyoona 155 olii raawwatame. Sirna daldala boba'aa dijitaalawaan bittaa fi gurgurtaan birrii biliyoona 155.4 raawwatamuu abbaan taayitaa boba'aa fi inerjii beeksisee jira. Sirni daldala dijitaalawaan eebilaa bara 2015 hojiirra ooluu erga eegalee booda bittaa fi gurgurtaan boba'aa birrii biliyoona 155.4 raawwatamuu kan eeran Daayirektarri Kominikeeshinii abbaa taayitichaa Baqqalach Kumaan sirni daldalaa damichaa dijitaalawaa ta'uurraan to'annoo kontiroobaandii qisaasamaa boba'aa hambisuu fi daldalaa saffisiisuu keessatti gumaacha olaanaa taasisuu himanii ta'us adeemsa daldalaa damichaa irratti hanqinni akka mul'atu kaasanii buufataalee boba'aa bittaa fi gurgurtaa boba'aa gama dijitaalawaan hin taasifne hordofuu fi hojii odiitii gaggeessuun walitti hidhamiinsa boba'aa keessaa akka bahan kallattiin kaa'amuu dubbatanii jiru. Biyyattiitti kan argaman buufataalee boba'aa 1,589 keessaa 1,469 bittaa fi gurgurtaa isaanii gama teeleebirriin raawwachuus ibsanii jiru. Komishiniin hoggansaa sodaa balaa Itoophiyaa fi tokkummaan mootummoota ibsa waloon baasaniin baatilee dhufaa jiran keessatti kutaalee biyyattii adda addaa keessatti caama mudateen lammiilee hedduun beelaaf saaxilamuu akka malan beeksisanii jiru. Hanqinni nyaataa kun haala hamaan kan keessatti mul'ate bulchiinsa naannolee Amaaraa, Tigraay fi Affaar keessaa bakka murtaa'etti ta'uu kan beeksise ibsi kun baatii adoolessaa dhufu Itoophiyaa keessatti namoonni hanqinni nyaataa hamaan isaan mudachuuf jiru lakkoofsaan miliyoona 10.8 akka ga'u hubachiisanii jiru. Kana waliin walqabatee kan dhufu rakkoo gargaarsa namoomaa amma irraa eegalee ittisuuf deeggarsi hatattamaa akka taasifamuuf waamicha dhiyeessanii jiru. Ibsa ba'e kana ilaalchisee dubbii himaan sadarkaa olaanaa Komishinaa Hoggansaa Ittisa Balaa Itoophiyaa obbo Attaalala Abuuhaay akka jedhanitti yeroo ammaa namoonni miliyoona 6.5 gargaarsi kennamaa
jira. Waa'ee kanaa ibsaa kan kenne waajjirri Oochaa kan Itoophiyaa keessatti dabalaa kan dhufe fedhiin gargaarsaa argachuuf jiruuf deebii kennuuf deeggarsa doolaara biliyoona 3 walitti qabuuf yaaliin taasifamaa jira jechuu isaa VOA'n addeessee jira. Biiroon barnoota Oromiyaa kuullee ilaalchisee qaamota dhimmi ilaallatu biraa karaa idileetiin wanti ga'e hin jiru jedhe. Boca qubeelee afaan Oromoo haaraa qubee laatinii waggoota dheeraaf afaan Oromoo itti fayyadamaa jiru akka bakka bu'uuf kalaqamee dhimma ijoo miidiyaa hawaasaa ta'e ilaalchisee biiroon barnoota Oromiyaa deebii kennee jira. Bocni qubee maqaa kuullee jedhamu itti laatame kun barattoota kumaatamaan lakkaawwaman ittiin barsiifamaa akka jiran kan ibsame ta'us biiroochi garuu qaamota dhimmi ilaallatu bira karaa idileetiin wanti gahee hin jiru jedhee jira. Tibbana barbaachisummaa qubee afaan Oromoo amma faayidaarra oolaa jiru filannoo kan biraan bakka buusuu ilaalchisee Yuunivarsiitii Wallaggaatti waraqaan qorannoo dhiyaachuu hordofee hayyoonni qeeqa jabaa irratti kaasanis hedduudha. Abbaan kalaqaa boca qubee kuullee kan ta'an Maaster Hasan Aymoo dhimma kana ilaalchisee afgaaffii Addis Istaandard waliin taasisaniin hanga ammaatti qubee haaraa kanaan kitaabilee 10,000 ol maxxansiisuun barattoota 5,000 ol barsiisuu himanii turani. Dhimmi barattoonni ittiin barsiifamuu eegaluu isaanii kun ammoo qeeqaa ture daran jabeessee ture. Biiroon barnoota Oromiyaa burjaajii uumame irratti ibsaa akka laatuufis fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa garaagaraatiin gaafatamaa ture jira. Watwaataa hedduu booda hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Tolaa Bariisoo ergaa gabaabaa guyyaa kaleessaa karaa fuula feesbuukii biirochaa irratti dabarsaniin dhimmichi fool lafa jiruuf allaattiin samii irraa wal nyaatti akkuma jedhamutti karaa al-idilee ta'een deemaa jira malee qaamota dhimmi ilaallatu bira karaa idileetii wanti ga'e hin jiru jedhani. Dhimmi qubee fi afaan Oromoo heera mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhimma tumamee bubbuleedha kan jedhan Dr. Tolaan itti dabaluun qubeen afaan Oromoo rakkoo qaba jedhameetu osoo itti amanamee qorachiisee uummata mariisisee kan heera kana jijjiiru caffeedhuma malee nama dhuunfaa tasumaa ta'uu akka hin dandeenye himanii. Kanaaf yaada qorataa tokko irraa ka'amee akka dhimma guddaa tokkootti hafarsuun barbaachisaa akka hin taanes dubbatanii. Dhimmi kun karaa al-idilee ta'een deemaa jira malee qaamota dhimmi ilaallatu biraa karaa idileetiin wanti gahame hin jiru. Kanaaf akka allaattii samii irraa waan lafa jiruuf wal fixuun barbaachisaa miti jechuu isaanii barruun Addis Istaandard gabaasa isaatiin addeessee jira. Haa ta'u malee ibsichi waa'ee dhimma kitaabilee 10,000 manneen maxxansaa mootummaa keessatti maxxanfamu raabsamanii fi barattoota ittiin barsiifamaa jiran wanti jedhe hin jiru. Bosona Chiilii keessatti balaa ibiddaa mudateen yoo xiqqaate namootni 112 ol ta'an lubbuudhaan darbuun ibsamee jira. Dabalata oduu kanaa Efreem Malkaamuu akka taanutti simbiraan ga'a. Chiilii naannoo Vaalpaariyaasoo keessatti balaa ibiddaa bosonaa uumameen yoo xiqqaate namootni du'an 112 ga'uu aangawoonni naannichaa ibsaniitu jiru. Pirezidaantiin biyyattii Gabriel Boriik labsii yeroo muddamaa labsuun haalicha to'achuuf waan barbaachisu hunda akka hojjetan kan ibsan yoo ta'u balaan kun ibidda bosonaa isa hamaa akka ta'es ni amanama. Namootni balaa kanaan miidhaman hedduun isaanii yeroo bashannanaaf naannoo qarqara galaanaa daawwachuuf kan deemanidha. Ministeerri fayyaa Vaalpaariyaasoo keessatti akeekkachiisa fayyaa labsuun ministerichi yeroof wallaansi baqaqsanii hodhuu filannoo ta'ee akka addaan kutamu ajajuun hospitaalotni yeroo akka hundeeffamaniifis raggaasisee jira. Tajaajila fayyaa salphisuuf barattootni meedikaalaa barnoota eebbaatti dhiyaatan akka hojiitti qacaraman ministerichi kan ibse yoo ta'u tajaajilli lubbuu baraaruu bakkeewwan balaa kanaan caalu Fiinaadeel Maar Liimaachee Kuuppee fi Viillaa Aleemnaarraa jedhamu akka ka'es ibsameetu jira. Dilbata qondaaltotni ittisa ibiddaa 1,400 ta'an bobbaafamuu ministeerri biyya keessaa ibsuun tajaajila lubbuu baraaruu dabalataa qondaaltotni humna waraanaas kan bobbaafaman yoo ta'u maddi ibidda kanaa qoratamaatu jira. Vaalpaariyaasoo magaalaa guddittii Saantiyaagoo irraa kiiloomeetira
Naangolo Mibumbaan pireezidaantii Naamiibiyaa ta'uun muudamanii jiru. Pireezidaantiin duraanii Naamiibiyaa Hagee Geingob du'aan boqochuu hordofee pireezidaantii itti aanaa kan turan Naangolo Mibumbaa pireezidaantii biyyattii haaraa ta'uun muudamuun kakuu raawwatanii jiru. Pireezidaantichi magaalaa guddittii biyyattii Windhoekitti wayitaa waadaa galan Nidaayitiwaa ammoo pireezidaantii itti aanaa ta'uun muudamanii. Mibumbaa wayitaa waadaa galanitti haasawaa taasisaniin bu'uuraalee dureewwan duraaniin kaa'aman ijaaruun itti fufaa jedhani. Pireezidaantii duraanii biyyattii kan turan Geingob Laakaansaar umrii waggaa 82ffaa isaaniitti hospitaalatti wal'aanamaa turuun guyyaa kaleessaa du'aan addunyaa kanarraa boqochuun isaanii ni yaadatama. Akka heera biyyattiitiin Naangolo Mibumbaa pireezidaantii itti aanaa ta'uu muudamuu waajjirri pireezidaantii biyyattii beeksisuu Xinhuaan gabaasee jira. Maalitti haleellaa qaamoleen hidhatan raawwataniin lammiileen 50 ta'an lubbuudhaan darbuun isaanii himame. Bontuu Xilahuun dabalata qabdi. Maalitti haleellaa tasaa qaamolee hidhatan raawwataniin lubbuun namoota 50 darbuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Qaamoleen hidhatanii socho'an kunneen bakka namoonni nagaatti jiraatanitti seenuun haleellaa suukkanneessaa kana kan raawwatan yoo ta'u, loltoonni hidhatan kunneen maqaan isaanii Kaatibaa yoo jedhaman Alshabaab waliin hidhata akka qaban himama. Yeroo ammaa kanatti rakkoon nageenyaa Maalii keessa jiru kun ajjeefamuu lammiilee nagaatiif sababa ta'ee jira. Bara faranjoota 2012 irraa eegalee kaaba Maalii keessatti qaamoleen hidhatanii socho'aa jiran dabalaa jiraachuu Aljaziraan gabaasee jira. Torbee darbee keessatti dhukaasa waraana mootummaa fi loltoota kunneen gidduutti taasifameen namoonni nagaa 25 kan ajjeefaman yoo ta'u, bara darbee keessa qofa Maaliin walitti bu'iinsa 1800 kan keessummeessite yoo taatu, walumaa galatti lammiilee 4600 kan ta'an ajjeefamanii jiru. Oduun keenya ammallee akka itti fufetti jira. Amma immoo gara odeeffannoowwan ispoortiitiif qindeeffanneetti isin dabarsina. Akkam jirtu daawwattoota televezyiinii Mo'ammoo dabareen kan oduu ispoortii biyya keessaaf biyya alaa yeroo kanaaf qindeeffanne isin biraan geenya. Oduu waliin an Abdii Oliiqaati. Oduu biyya keessaa irraan jalqaba. Atileet Lammeechaa Girmaa fi Gudaaf Tsaggaayeen fiigicha mana keessaa Boostonitti geggeeffame injifatan. Atileet Lammeechaa Girmaa fi Gudaaf Tsaggaayeen fiigicha mana keessaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Booston Niw Baalaansitti geggeeffame injifataniiru. Atileet Lammeechaa Girmaan dorgommii gufachiisaa fageenya meetira 3000 dhiirota gidduutti fiigameen daqiiqaa 7 fi sekeendii 29 maayikiroo sekeendii 8 xumuruun injifateera. Atileet Gudaaf Tsaggaayeen ammoo meetira 1500 daqiiqaa 3 fi sekeendii 58 maayikiroo sekeendii 11 waliin xumuruun tokkoffaa ba'uun injifatteetti. Atileet Birqee Hayyaaloom daqiiqaa 4 fi sekeendii 58 sadarkaa lammaffaa baatus umurii waggaa 20 gadiin rikkeerdii bakkichaa galmeessuu dandeesseetti. Shaampiyoonaa atileetiksii Itoophiyaa 53ffaa geggeeffamaa tureen naannoon Oromiyaa qabxii 74 galmeessisuun sadarkaa 5ffaan xumuree dabalata hoduu kanaaf Hewaan Shuma. Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa 53ffaan amajjii 21 hanga 26 bara 2016 geggeeffamaa tureen naannoon Oromiyaa qabxii 74 galmeessuun sadarkaa 5ffaan xumuree jira. Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa bara kanaa yeroo 53ffaaf gurraandhala 21 hanga 26 magaalaa Finfinneetti Akaadaamii Ispoortii Itoophiyaa keessatti geggeeffame xumurame. Atileetonni naannoo kilabootaa fi dhaabbileen isaanii bakka bu'uun 1100 ol ta'an irratti hirmaachuu fi dorgommii cimaan mul'atee jira. Baankiin Daldala Itoophiyaa dhiirotaaf dubartootaan qabxii 360 waancaa kana injifachuun xumuramee jira. Walumaa galatti injifattoota dhiiraa fi dubaraan tokkoffaan Baankii Daldala Itoophiyaa qabxii 360 fiduun yoo injifatu, Induraansiin qabxii 253 sadarkaa lammaffaa irratti argama. Sadaffaan Humna Elektiriikii Itoophiyaa qabxii 216 fiduun xumureera. Shaampiyoonaa kanarratti pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa, itti aanaan Koomishinara Daraartuu Tulluu fi keessummaa kabajaa Ministeera Aadaa fi Ispoortii Damee Misoomaa
Ispoortii obbo Deetaa Ambaasaadder Masfiin Chirnet yeroo dubbiin cufeensaa dubbatame dorgommii kana irratti pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa obbo Isaayyaas Jiraa, pirezidaantiin itti aanaa Koree Olompikii Itoophiyaa Atleet Biraanee Aderee, itti aanaan pirezidaantii Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa Atleet Gazzaany Abarraa, miseensonni Koree hojii raawwachiiftuu Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa, Daayirektarri olaanaan Kominikeeshinii Teleekoom Itoophiyaa obbo Mesaay Wubsheetii fi ispoonsaraa fi Daayirektarri bulchiinsa taateewwanii obbo Siiwarq Lammaa dura ta'an teeknikaa fi hariiroo hawaasaa Olompikii Paaris 2024 obbo Billee Gimma Qoyyaa, hoogganaa waajjira Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa obbo Yohaannis Gidaa, hooggantoonni pirezidaantiin biiroo deeggartootaa fi ispoortii bulchiinsa naannoo fi magaalaa, pirezidaantii koomishineroota, atleetotaa fi leenjistoota bebbeekamoon affeeramanii keessummoonnii fi waldaan deeggartoota atleetiksii Itoophiyaa sagantaa cufiinsaa irratti hirmaatanii jiru. Waldaan kun deeggartoota atleetiksii Itoophiyaa sagantaa cufiinsaa maarshi baandii waliin akka ifu taasiseera. Daawwattoota keenya oduun nuti isaati kanaaf qindeeffanne kan isin haga ammaatti daawwattan fakkaata ture. Oduu waliin Ameeroon Lammiin ture. Qophiileen TV mo'aafan kanneen biroon itti fufuu isaa waliin turtii gaarii.